1.4 the vector or the cross or vector product and the triple product isaan jedhaman ilaalaa jechaadha. Paartii kanaan the cross product jennuun kun maayini vector product dha jechaadha. Kana jecha maayini result nuti argannu fakkeenyaaf dot product yoo kan ilaaltan ta'e a dot b yoo gonu fakkeenyaaf result nuti dhumarra argannu maayini magnitude qofa ture jechaadha. Kana jechaan scalar ture jechaadha. Inni kun ammoo I j k qaba jechaadha. Kana irratti cross kana irratti I j k qaba jechaadha. Kanaafuu cross product dhaaf kan nuti hojjennu maayini kan nuti dhumarra argannu vector dha jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkeenyaaf given nuuf kennama vector a nuuf kennama akkasuma vector b nuuf kennama jechaadha. Isa kanneen lamaaniif maal barbaanna cross product barbaanna jechaadha. Firuufi nagas hundas waan isin fayyadu natti fakkaatu. Formula lamatu jira jechaadha. Asirratti kan nuti fayyadamuu qabnu formulaawwan lamaan kanneen haala kamiin akka fayyadamnu isinitti hima jechaadha. Kanaafuu tokkoffaa proof godhuudha jechaadha kan isinirraa eegamu. Kana jechaan formulaawwan kanneen lamaan keessaa kan fayyadamuu qaba isa jedhu maal irratti hundootaniiti tokkoffaan kan asitti nuuf kenname ni jira asirratti jechaadha moojulii kana irratti. Inni lammaffaan ammoo determinant isa jedhamutu jira. Determinantii fayyadamuudhaan isa hojjennutu jira jechaadha. Determinantiin yaadattan jedhee yaada. Determinantii kutaa 11tti barattanii jirtanii. Kanaafuu asitti wal yaadachiifne san booda haala kamiin akka hojjennu ilaallaa jechaadha cross product. Kanaaf formula lamatu jira asitti kan nuti hojjennu. Tokkoffaan fakkeenyaaf a nuuf kennamee jira asitti a maal jedha a1 a2 a3 isa kanaaf ammoo b1 b2 b3 dha jechaadha. Kanaaf amma asitti formula haala salphaadhaan akka qabattan isinitti himaa jechaadha. Formula haala salphaadhaan qabatu qabdanii fakkeenyaaf a cross b jenne a cross b asitti a maal jenne jira a1 a2 a3 isa kana jechaadha. b nis akkasuma b1 b2 b3 jenna jechaadha. Kanaaf amma a cross b barbaaduudhaaf kan nuti deemnu. Kanaafuu a cross b kan yeroo barbaadnu tokkoffaa inni tokkoffaan kan nuti fayyadamnu maa inni ijk isa jedhamudha jechaadha. Ijk isa jedhamu fayyadamna. Kanaaf asitti amma yeroo fayyadamnutti isa kamtu negative isa kamtu positive waan jedhamu determinant irratti bal'inaan ilaalla. Amma asitti maal gootan seetan tokkoffaa yeroo kamiyyuu isa kan barreeffatu qabdan a1 waan sun ta'in a b minus a b goonaa jechaadha. San booda lakkoofsatti kennaa deemna. Inni kun I dha. San booda plus asitti inni biraa immoo ammas a b goona. San booda minus a b goonaa jechaadha. Isa kanas san booda plus inni kun maa inni j dha. Asitti j barreessuun dagatina. Inni biraa immoo ammas asittis a b goona minus a b goona jechaadha. San booda inni kun ammoo k dha jechaadha. San booda amma j dha waan ta'eef kan nuti I dha waan ta'eef kan nuti barbaadaa jirru I'n isa jalqabaati waan ta'eef kanaafuu a1 b1 inni jedhu kunin keessaa badaa jechaadha. Waan ta'eef I'n jalqaba irratti waan dhufuuf haala kanaaf qabadha. A j k isa jalqabaa yookaan I barbaadaa jiru taate j fi k qofaa jechaadha kan nuti consider goonu. Kanaaf amma asitti isa kanaan tokko naa jettanii isa kanaan lama isa kanaan sadii. Kanaaf amma tokkoffaatiif barbaadaa jirra waan ta'eef kan nuuf hafe lamaan 2 fi 3 goonaa jechaadha. Asitti fakkeenyaaf a2 irraa jalqabna. Asitti ammoo 3 goonaa jechaadha. San booda xiqqaa fi guddaa argitan jalqaba irratti xiqqaa goonee san booda itti aansine guddaa goonee jechaadha lakkoofsa. San booda ammoo asitti isa kana reverse goona wal jala jijjiirraa jechaadha. Asitti minus jennee asitti a2 ture asitti ammoo a3 goonaa jechaadha. b3 ture b2 goonaa jechaadha. Inni kun I dhaaf formulaa kana fayyadamtanii jechaadha. San booda j bira dhufna. J bira yeroo dhufnu isa lammaffara jiru kana lammaffara ergi jiraate wanta lama jedhamu keessaa balleessina jechaadha. Kanaafuu tokkoo fi sadii jechaadha kan nuti fayyadamnu. Tokkoo fi sadii. A dhaaf maal fayyadamna? Xiqqaa fayyadamna kanneen lamaan keessaa. Tokkoo fi sadii keessaa tokko ta'a jechaadha. B dhaaf ammoo isa guddicha fayyadamna jechaadha. San booda isa kana wal jala jijjiirra. Asitti A3 goonaa jechaadha. Asitti ammoo B1 goonaa jechaadha. Inni biraa ammoo asitti amma sadii irra geenne jirra. Amma sadaffaadhaaf yeroo solve goonu garuu kanneen lamaan fayyadamna jechaadha. Kanaafuu asitti xiqqaa jalqaba irra jiru 1 dha. San booda 2 dha. 2 1 goonaa jechaadha. Formulaan isa kana fakkaata.
Amma immoo isa lammaffaa immoo hojjennu. Isa lammaffaadhaaf yeroo hojjennu formula lammaffaan immoo determinantii fayyadamuudha. Determinantiin haala kanaan akka barreeffamu ni beektanii. Haala kanaan yookiin ammoo determinant of jennee haala kanaan barreessine sanboota as keessa maal galfannaa elemantiiwwan galfannaa jechuudha. Asitti amma elemantiiwwan galfannaa jechuudha kana keessa. Kanaafuu determinantii jalqaba irratti I, J, K barreeffannaa jechuudha. Sanboota A cross B dha waan ta'eef A cross B. Kanaafuu ka'ee jalqaba irratti barreessuu qabne ta'ansinee I, J, K erga barreessine maal barreessina A1, A2, A3. B cross A soo ta'e garuu B cross A soo ta'e isa asitti barreessinu kun bakka kanatti kan barreessinu jalqaba irratti kan maaliiti? Kan B barreessina jechuudha. Inni kun garaagarummaa qaba. A cross B fi B cross N garaagara. A dot B fi B dot N tokkuma garaagarummaa qabanii garuu immoo A cross B fi B cross N garaagarummaa guddaa qabanii jechuudha. Isaan kun wal qixaa miti. Garuu A cross B equal to negative of B cross A yoo jenne inni kun sirriidha jechaadha. Negatiivaan wal qixa. Negatiiv isaatiin wal qixa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaltanii jechaadha. Inni biraa immoo B barreessina. B dhaaf ammoo B1, B2, B3 jennee barreessina jechaadha. Amma determinantii yeroo barreessinu jalqaba irratti asirraa kaana. Inni kun kan jalqabaa pilaasii goonaa kan lammaffaa negatiiv goonaa asitti negatiiv ta'a jeen. Inni kun ammoo pilaasii ta'a jechaadha. Pilaas maayinus pilaas isa jedhamu ni yaadattan jedhee yaada. Isa jalqabaatiif pilaas gara gadiitis yoo deemne pilaas maayinus pilaas jechaadha kanaan itti fufnaa jechaadha. Kanaafuu sadii qofa waan ta'eef isa kanas fakkeenyaaf pilaas maayinus jechaadha kanaan itti fufnaa jechaadha. Asis sadii qofa waan ta'aniif isaan kunniin nu gahanii jechaadha. Kanaaf amma maal goona isa jalqabaa kana bira dhufnu. Isa jalqabaa kana bira yeroo dhufnu roowwii kanaa fi kolomanii kana balleessinaa jechaadha. Kanneen lama yeroo balleessinu I bira akkuma argitan I dhaan gara gadiitti yeroo deemtan isa kana balleessanii garan yeroo deemtan ammoo kana balleessan jechuudha. Kan nuufaf isa kamii isaan kanneen A2, A3, B2, B3 jedhu kana. Kanaafuu maal gootanii kirikiroosii baay'isan jechaadha asitti. A2 times B3 A3 times B2 jettanii barreessan jechaadha. Kanaafuu A2 times B3 minus A3 times B2 times B2. Kanaafuu inni kun maal ta'a I jennaan jechaadha. Pilaas sanboota amma J bira dhuftan. J bira yeroo dhuftanis akkasuma isa kana bira dhuftanii asirra gadi kan jiru kan ni balleessan jechaadha. A2 fi B2 ni bada. Akkasuma garana balleessan jechaadha. Isa kanas akkana balleessan. Kanaafuu kan nuuf hafe inni A1, B3, A3 fi B3 tu nuuf hafaa jechaadha asitti. B1 sorry. B1 tu nuuf hafaa jechaadha. Kanaafuu maal goona asitti isa kana kanaan baay'ifna. Kirikiroosii baay'ifna jechaadha. Inni kun baddee jira paartiin kun hin jiru waan ta'eef A1 times B3 minus okay asitti yeroo takka dhiifama asitti kan J kun ni jijjiirama asitti kan J ni jijjiirama jechaadha. Asitti maayinasii goona pilaasii osoo hin ta'in yoo pilaasii goone haaluma kanaan dhiifna jechaadha. Pilaasii yoo kan goonu taate asitti amma maayinasii goona jechaadha. Maayinasii ta'uu qaba kan J maayinasiidha. Yookiin ammoo pilaasii yoo kan goona jennu taate ammoo wal jala jijjiira jechaadha asitti. Pilaasii yoo kan godhuu barbaanne isa kana akkuma jiru barreessina kan I jechaadha asitti ni barreessina. San booda maal goona pilaas jenneeni isa kanneen lama wal jala jijjiirra jechaadha. Kanachaan kan as jiru kana gara na finna. Kana jalqaba irratti finna. Itti aansine ammoo kana jechaadha. Kanachaan A3 B1 minus A1 B3 goona jechaadha. Isa kan sirreessaa asitti. Negatiif yoo goone akkuma jirutti kenna jechaadha. A3 B3 minus A3 B1. Kanaafuu akkuma argitan kunniin lamaan akkuma reefsiniin jedhe xiqqaa jalqaba irratti barreessanii ergasii kan itti aanu kan lammaffaatiif kennitan jechaadha. As bira yeroo dhuftan garuu maayinasii godhuu qabdan. Maayinasii gootanii maal gootanii A1
B3 goonaa jechaadha. Kanaafuu isaan qofa sirreessuu qabdan. Inni kunis sirriidha. Akkuma argitan fakkeenyaaf xiqqaa jalqaba irratti guddaa immoo kan lammaffaatiif kenninee san booda ammas itti riivarsi goonee jechaadha. Garuu maayinasii ta'uu qabu. Maayinasii ta'uu isaa kan daganne. Dhiifame isiniif gaafadha. Kanaafuu ammasitti jeedhaaf maal jennee jedhu pilaasii osoo hin ta'in jeedhaaf maal jennee maayinasiidha jechaadha. Asitti akkuma argitan asitti maayinasii jennee jechaadha. Pilaas maayinasii jennee waan ta'eef kanaafuu A3 B3 san booda A3 B1 A3 B1 goonaa jechaadha. San booda K poozitiif waan ta'eef pilaas goonaa jechaadha. San booda asirra dhufna paartii kanarra yeroo dhufnu K bira yeroo dhufnu paartii kan ni balleessina. Asirra kan gadi jiru kan ni balleessina jechaadha. Kanaafi kana balleessina jechaadha. Kanaafuu kan nuuf himma inni A1 A2 B1 B2 dha jechaadha. Kanaafuu isa kana qaxxaamura baay'isa. A1 kan waliin ba'ata B2 wajjin. A1 B2 minus A2 times B1 A2 B1 goonaa jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo K dha wal qixa jechaadha. Isa kana J dha wal qixa. Kanaafuu formulaan akkuma argitan wal fakkaataadha jechaadha. Kanaafi kan jalqaba hojjenne. Kanaafuu bifa kanaan formula lameen kanneen hojjettanii formula lamaan kanneen qabattanii maal godhuu qabdanii hojjetuu qabdanii jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee kan fayyadamu isa kana kan determinantii kana jechaadha. Kan determinantii kana daftanii lakkoofsa as keessa waan ta'eef lakkoofsa galchitan bakka inni A1 A2 A3 B1 B2 B3 isa jedhamu kan lakkoofsa waan ta'eef baay'ee salphaadha jechaadha. Solvii godhuudhaaf yeroo hojjennu isinitti mul'isa. Kan jalqabaa kun garuu shamaddaduu gaafata jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo qabattan baay'ee bareeda natti fakkaata kan determinantii kana. Kanaafuu inni kun baay'ee filatamaadha jechaadha. Kanaafuu formula lamaan kanneen jechaadha kan nuti fayyadamnu. Akkuma isin reefasitti pilaasii yoo gootan wal jala jijjiirtan akkuma argitan asitti A3 B1 jedhe guddaa kan jalqabaatiif kennine jechaadha. Yoo garuu wal fakkaataa haa ta'uu jettanii yoo kan yaaddan ta'e asitti maayinasii godhuudha. Maayinasii gootanii xiqqaa kan jalqabaatiif guddaa kan lammaffaatiif kennitanii haala sanii hojjettanii jechaadha. Amma example kana hojjennu. Example kana hojjenne A cross B fi B cross A jedha. Isaan lamaan hojjennee haala kamiin akka isaan oppositii ta'an ni ilaalla jechaadha. Kanaafuu ammasitti jalqaba irratti maal goone isin jedhe determinantii fayyadamnee hojjennu. I J K dha jechaadha. Asitti ammoo inni bira maa inni A cross B hojjennaa jechaadha. A cross B jalqaba irratti hojjennu. A cross B kan hojjennu taate kan itti aansanii barreessan I J K itti aansanii kan barreessan kan isa jalqabaati jechaadha. Kanaafuu inni kun koefficientii isaati kan nuti barreessinu. Koefficientiin kana 4 kan kana ammoo -3 dha. -3 kan kana 2 dha jechaadha. 2 barreessina. Kan kana 2 -5 fi -1 dha jechaadha. 2 -5 -1 kanaafuu isa kana dagatu hin qabdan plus minus plus isa jenne kana dagatu hin qabdan jechaadha. Kanaafuu isa jalqabaa yeroo dhufnu isa jalqabaa kana yeroo dhufnu maal goona kan asirra gadi jiruu fi kan garana jiru kanneen balleessine isaan asitti hafan kana -3 2 fi -5 fi 1 kirikroos goone hojjannaa jechaadha. Kirikroos goone hojjannaa. Kanaafuu isa kana yeroo hojjennu maal ta'a? -3 times -1 maal ta'a? 3 ta'a jechaadha. Positive 3 -5 times -2 maal ta'a? -10 ta'a jechaadha. -10 inni kun kan wajjin wal qixa I wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Amma asitti pilaasii dhamu maayinasii jenna. Maayinasii jenna jechaadha J-dhaaf. J-dhaaf maayinasii jennee jalqabna jechaadha. Kanaafuu amma isa lammaffaa bira dhufna. Isa lammaffaa bira yeroo dhufnu J bira yeroo dhufnu kan asirra gad jiru kanaa fi kan asirra garana jiru balleessinaa jechaadha. Kanaafuu asitti siifaa barreessume fakkeenyaaf I J K 4 -3 2 2 -5 -1 isa kana balleessaa waan deemuuf akkasuma jala banne jedheeti lakkoofsi. Kanaaf J bira yeroo dhufnu asirra gadi kan jiruu fi garana kan jiru kana balleessinaa jechaadha. Kanaafuu kan nuuf hafe 4 -1 fi 2 akkasuma 2 nuuf hafa jechaadha. Kanaafuu maal goona kirikroosii baay'ifnaa jechaadha. Kana kanaan baay'ifnaa 4 times -1 4 times -1 -4 minus san booda 2 times 2 4 isa kana maal jennaan J jennaan jechaadha. San booda plus jenna K-dhaaf. Plus jennee san booda K bira yeroo dhufnu isa kanaa fi kana balleessinaa jechaadha. Kun ni badaa akkasuma paartiin kun ni badaa jechaadha. Kanaafuu kan asitti nuuf hafu 4 3
2 fi minus 5 itti nu dhufa jechaadha. Kanaafuu kirikroos yeroo baay'isnu 4 times minus 5 minus 20. Okay, minus 2 times asitti minus goone minus 2 times minus 3 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu 6 goone k jennaan jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a asitti walitti ta'edha. Inni kun minus times minus plus 1 ta'uuf 13 in the I. Asitti ammoo inni kun ammoo maal ta'a minus 4 minus 4 minus 8 ta'a. Minus in biraa waan jirtuuf plus 8j ta'a jechaadha. Sanbooda yeroo dhufnu negative 26 k ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechaadha. A cross B dhaaf. Amma immoo B cross A ilaallu. B cross A yeroo goonu asitti maal isin jalqaba irratti I J K barreeffanna. Itti aansinee ammoo B barreeffanna jechaadha amasitti. B maal jennee jirra 2 minus 5 fi minus 1 dha. A ammoo 4 minus 3 fi 2 dha jechaadha. 4 minus 3 2. Kanaaf amma I bira dhufna. Amma I dhaaf jalqaba irratti maal goona? I isa jiru kana asirra gadi ni balleessina akkasuma gara ni balleessina jechaadha. Kanaafuu kan asitti nuuf hafan minus 5 minus 1 3 fi minus 3 fi 2 nuuf hafa jechaadha. Kanaafuu minus 5 times 2 minus 10 minus in tun tan formula jechaadha. Sanbooda minus 3 times minus 1 maal ta'a inni kun 3 ta'a jechaadha. Inni kun I jennaan minus J bira dhufna ammoo J bira yeroo dhufnu isa asirra gadi jiru kan ni balleessina kan gara ni jirus ni balleessina jechaadha. Kanaafuu 2 times 2 4 times minus 1 jalqaba minus barreeffannaa kan formula jechaadha. Sanbooda minus 4 inni kun maalni inni kun J dha. Sanbooda K bira dhufna jechaadha. Plus goone K dhaaf maal jennee jirra plus ta'a jechaadha. Kanaaf plus K bira yeroo dhufnu paartii kanaafi kana balleessina. Kanaafi kana balleessina jechaadha. Kan inni lamaan balleessina. Kanaafuu kan asitti nuuf hafu 2 times minus 3 minus 6 minus 5 times 4 jalqaba minus barreeffanna. Minus 5 times 4 in minus 20. Okay, asitti maal ta'a K ta'a jechaadha. Sanbooda maal goona isa kanaaf yeroo hojjennu minus 13 I as minus itu jira kan inni lama yeroo wal edaan ammas itti minus if minus in plus wal godha jechaadha. Kanaafuu minus 8 J sanbooda isa kan ammoo minus 6 ni jira as keessa ammoo plus 20 ta'a jechaadha. Kanachaan yeroo wal edaan maal ta'a inni kun 14 ta'a jechaadha. Plus 14 K ta'a jechaadha. Deebiin keenya isa kan dhufe isa kaanii wal fakkaatu moo wal fakkaatu isa jedhaa ilaala. Asitti wanti dogongorra wayii ni jira jechaadha. K irratti paartii lama keessaa tokko irra dogongorra jira jechaadha. Wal fakkaatuun isaa dirqama ta'a. Tokko negatiif tokko poozitiif ta'uu qaba jechaadha. Lakkoofsi garuu wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf asitti 13 yoo ilaaltan poozitiifa asitti ammoo negatiif. Asitti 8 yoo ilaaltan poozitiifa asitti negatiif. Kanaafuu asitti negatiif yoo ta'e kuni plus 26 ta'uu qaba yookiin ammoo lamaan keessaa eessatti akka dogongorraa ilaallume. Yeroo balleessutti saayinii isaa dogongoruu danda'a. Isa kana isa 6 jenne kaname yeroo baay'isutti kanaaf kana balleessinii san booda asitti 2 times minus 3 jennee I J K san booda B dha waan ta'eef 2 minus 5 minus 1 A dhaaf ammoo 4 minus 3 2 K dhaaf barbaadaa jirra waan ta'eef paartii kanii lama yeroo balleessinu 2 times minus 3 minus 6 minus into isa kana yeroo waliin baay'isnu minus 20 kanaaf inni kun negative 6 plus 20 kanaaf inni kun 14 ta'a jechaadha. Kun inni kun sirriidha. Isa jalqaba irra dogongorra jirra jechaadha. Kanaaf isa jalqabaatiin mee ilaallu I J K 4 minus 3 2 2 minus 5 minus 1 kanaaf isa kanaaf yeroo hojjennu kanaaf kana balleessina 4 times minus 5 minus 20
minus 20 kan minus into 2 times minus 3 minus 6. Okay, san booda minus 20 plus 6 dha jechuudha. Kanaafuu inni kun negative 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa jalqaba irratti jechuudha kan dogongorre. Kanaafuu inni kun asitti negative 14 ta'uu qaba jechuudha. Negative 14 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo calculation irratti jechuudha kan dogongorre. Kanaafuu inni kun plus ta'a jechuudha asitti. Kanaafuu akkuma argitan inni kun kanaaf kun wal fakkaata jechuudha. Kanachaan asitti negative 14 asitti ammoo positive 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana fakkeenyaaf negative ana baay'isu. Inni kun maayini b cross a dha jechuudha. B cross a dha. A cross b nuuf kennuu qaba jechuudha. Negative yoo baay'ise maal jennee jira? A cross b equal to negative of b cross a jennee jechuudha. Kanaafuu amma b cross a isa kana negative yoo baay'isne a cross b nuuf kennamu hin kennu isa jedha ilaallu. Kanaafuu isa kan negative an baay'isa akkuma jirutti negative yeroo baay'isnu isa kan negative yeroo baay'isu 13 i kan negative yeroo baay'isu as negative waan ta'eef negative of negative plus wal godha waan ta'eef 8j. Asitti ammoo negative of positive yeroo waliin baay'isnu maal ta'a negative ta'a. Kanaafuu 14 k ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kan yoo ilaaltan kamii wal qixa isa kanaan wal qixa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettan jechuudha. A cross b fi b cross a garaagarummaa isaatis haala kanaan ilaaluu qabdan jechuudha. Inni biraa immoo remarks for two non-zero vectors a cross b, a and b, a cross b is a vector which is orthogonal to both a and b. Kanachaan a ni jira akkasuma immoo b ni jira. A fi b cross yeroo waliin goonu inni kun a cross b kun a dhaafis akkasuma b dhaafis 90 degree uuma jechuudha. Kanneen lama wajjinuu 90 degree uuma. Isa kana seeraan qabatu qabdan. A cross b hojjannee inni kun a wajjinis akkasuma b wajjinis 90 degree uuma jechuudha. Asitti yoo ilaaltan fakkeenyaaf as maaltu jira garana jira jechuudha. A isa kana b ammoo isa kana jechuudha. Amma inni kun plane irra haala kana yookaan keettan taate fakkeenyaaf haala kana yookaan kaaftan taate inni kun plane kanaaf jechuudha. Akkuma argitan inni kun parallelogram dha jechuudha. Parallelogram kanaaf inni kun 90 degree uuma jechuudha. 90 degree uuma. Kanaaf kanachaan ammoo lamaan isaaniitu fakkeenyaaf haala kanaan yoo kaafne jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan haa kaafu. Inni kun maal jettanii yaaddanii fakkeenyaaf textbook yoo kan ta'u taate jechuudha. Inni kun textbookidha. Textbook kanaaf inni kun haala kanaan 90 degree asitti yoo kan uumu taate gara oliitti jechuudha. Gara oliitti fakkeenyaaf mobaayilii isin fayyadamaa jirtan kun akka maalitti ilaaltanii akka pileenii kanaatti ilaaltanii jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf gara sagaleetti dabalan kanaan maal jettanii b jettanii jechaadha. Kallattii kanaan ammoo bakka chaarjera maal kanaan bakka chaarjera kan qabu kanaan ammoo b yoo kan jettan taate inni kun fakkeenyaaf qalama fuudhaati. Qalama san maal gootanii walakkaa silkii keessanii yookiin ammoo mobaayila keessanii irratti gara keessanitti achi qajeelchaati maal gootanii qalama kana haala kanaan walakkaa irratti dhaabdanii jechaadha. Fakkeenyaaf walakkaa irratti yeroo dhaabdan qalamni kun gara fuula keessanitti ta'uu qaba. Straight yeroo of dura keettan gara maal keessanitti gara fuula keessanitti yookiin ammoo gara ija keessanitti haala kanaan qajeelchitanii yeroo dhaabdan inni kun amma mobaayila keessa wajjin 90 degree uumaa jechaadha. 90 degree uuma. Kanachaan A fi B wajjin 90 degree uumaa jechaadha. Kanaafuu A cross B isa jedhu irratti konseptiin isin qabatu qabdan lamaa wajjiniyyuu orthogonalii ta'uu isaa. Orthogonal jennuun ammoo perpendicular jechaadha yookiin ammoo 90 degree jechaadha inni kun. Isa kana jechaadha. Inni lammaffaan ammoo A cross B is not defined for AB an element of R square. Kanachaan maa inni R squarein two planes ni jedha. Two plane keessatti inni kun A cross B kun kan inni hojjetuuf kam qofaa fi R cube qofaa fi jechaadha. R cube jechaan X Y Z kan of keessaa qabu jechaadha. Komponentii sadii kan of keessaa qabu qofaa fi kan inni hojjetu A cross B. Fakkeenyaaf X fi Y qofaa fi hojjetu. Dot productiin garuu lamaaniifuu ni hojjeta jechaadha. Dot product yoo jenne R square dhaafis ni hojjeta akkasuma R cube dhaafis ni hojjeta jechaadha. Inni biraa I cross J cross K cross I isa jennuun kanneen beekuu qabdanii jechaadha. Inni biraa kan isin beekuu qabdan isa kana fakkeenyaaf as I yoo jenne as J yoo jenne as K yoo kan jennu taate
Garan yeroo baay'isan fakkeenyaaf I times J kam nuuf kenna K nuuf kenna jechaadha. J times K kam nuuf kenna I nuuf kenna. K times I ammoo J nuuf kenna jechaadha. Garan yoo deebisne fakkeenyaaf faallaa yoo deebisne fakkeenyaaf kan an deemee maayini anti clockwise dha jechaadha. Garan anti clockwise yeroo deemu positive nuuf kenna jechaadha. Kanachaan I fi J yeroo waliin baay'isnu K nuuf kenne, J fi K yeroo waliin baay'ifnu I nuuf kenne, akkasuma K fi I yeroo waliin baay'isnu ammoo J nuuf kenne jechaadha. Garan yoo deebifne fakkeenyaaf J fi I yeroo waliin baay'ifnu ammoo maal ta'a inni kun K nuuf kenna garuu negatiiva ta'uu qaba jechaadha. Negative K nuuf kenna jechaadha. I fi K yeroo waliin baay'ifnu amma inni kun maal isin jedha jira fakkeenyaaf asitti fakkeenyaaf I times J maali wal qixa jenne K dhaan wal qixa jenne jechaadha. K dhaan wal qixa jenne. Garuu reef maal isin jedhe A cross B fi A cross B equal to negative of B cross A isin jedhe jira. Kanaafuu isa kana bakkee wal jala jijjiirtan kanachaan J cross A yoo jettan maal ta'a negative of K ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana konseptii tana seeraan qabatu qabdan jechaadha. Isa kana fakkaataa jechaadha. Kanaafuu akkuma asitti argitan minus A cross B equal to B cross A wajjin wal qixa jechaadha. Negatiivaan baay'isuu qabdan jechaadha.